أزهار حسين. jalqaba irratti maqaa kee eenyu siin haadhu? Abdulhafiz Abdusamad. Muhammad. Muhammad. Maqaan kiyyaa Abbuu jedhama. Sabaayii jedhama. Azhar. Maqaan kiyyaa Makiyaa jedhama. Samira. Samir. Aziza jedhama. Gaaffii jalqabaa ammallee simarraa jalqabaa akkana jedha. Namni tokko fiigicha wayiitu jira. Atillee fiigicha san keessa jirta. Duubarraa dhuftee nama lammaffaa fiigaa jiru fuula dura osoo tarte meeqaffaa baata? Meeqaffaa taata? Tokkoffaa ta'a. Lammaffaa. Akkamitti? Duubaa fiigaa dhufee bakka lammaffaa sanii bu'aa. Kanaafuu lammaffaa ta'a sun sadaffaa ta'a kan lammaffaa irra jiru. Fakkeenyaaf fiigicha keessatti ati fiigicha san keessa fiigaa jirta. Osoo fiidee nama lammaffaarra fiigaa jiru fuula dura tarte ati meeqaffaa taata? Ani tokkoffaa ta'a akka. Jestu fiidee nama lammaffaarra jiru bira tarte tokkoffaa taata. Tokkoffaa taa'e. Fiigicha ijoollee fiigaa tu keessaa fiigaa dhuftee nama lammaffaarra jiru fuula dura yoo tartu meeqaffaa taata? Sadaffaa. Sadaffaa nama lammaffaarra jiru bira tarte sadaffaa taata. Fakkeenya namni lama yoo fiigaa jiran yoo asii fiigaa afoo dhaqe. Fiidee dhaqxee lammaffaa fuuldura yoo tartu yoo afoo ta'e sadaffaa ta'a. sadaffaa. Fiigicha keessaa dhuftee nama lammaffaarra fiigaa jiru fuula dura tarte ati meeqaffaa baata? Lammaffaa. Lammaffaa. Tokkoffaa. Atoo affaa baata? Lammaffaa. Gaaffiin itti aanu akkanatti namni tokko guyyaa 10 walitti aansee osoo hin rafini maal ta'a itti yaadda? Osoo walitti hin aanin guyyaa 10 walitti aanin osoo hin rafin guyyaa 10 immoo auzu billah. Tawazaggaba kagaruu. Guyyaa rafu kan namni halkan rafaayyuu. Kanaafuu. Namni tokko guyyaa 10 walitti aansee osoo hin rafin osoo ture maal ta'a itti yaadda? Hinduu garuu baay'ee miidhama. Saayikooloojikaalii hin miidhama. Qaama isaa irratti illee baay'ee hir'ata. Kiiloon hin hir'ata. Furdinallee baay'ee hir'isa. Guyyaa 10 aduu rafin akka guyyaa 10 minduullee hin miidhama. Hanqina qaba jechuudha. Hanqina qaba. Garuu hunduu hinduu garuu. Garuu namni akkamitti namni guyyaa 10 walitti aansee hin rafu itti akkam yaaddu? Guyyaa 10 namni akkamitti hin rafne walitti aansee? Guyyaa 10 akka hin rafne yookaan yoo waallee yaade fa'a. Guyyaa 10 walitti aansee osoo hin rafin nam tokko osoo ture maaltu uumamattee yaadda? Maal ta'a namni sun? Yaa gaaffiin kun naan galle irruma naa tare. Akka saayinsiin jedhutti bakka sammuun isaa biizii ta'a akka cinqatii manaa. Ajabbanu. Ajabbanu. Ishi gaaffiin sadaffaan itti aantu akkanatti rooba cimaa tokko roobaa ture. Namni tokko immoo rooba san jalaa baqachuuf jecha rooba keessa fiigaa ture. Yeroo inni bakka silaa rooba jalaa baqatan itti gahu jiini tokkoyyuu rifeensa isaarra hin jiru. Akkamitti ta'uu danda'a jettee yaadda? Waan isaarraa kafar godhu wayii qaba jecha. Waan tokkoyyuu hin jiru. Waan tokkoyyuu hin jiru. Isaaf rooba jidduu waan tokkoyyuu hin jiru. Waan takkayyuu hin jiru? I don't know. Baqachuuf jecha rooba keessa fiige. Wanti inni bakka rooba itti dheessan gahu rifeensa isaarra jiini takkayyuu hin jiru. Akkamitti uumama jettee yaadda? Haroonni kun naan galle. Jamara waan rifeensa hin qabu. Inni malaaxaa ta'u. Namichi rifeensa isaarra jiini takkayyuu hin jirtu. Akkamitti uumamuu danda'a jettee yaadda? Rifeensa yoo waa mata godhate. Uummata takkayyuu matarraa hin qabu. Wanni mataa isaaf rooba jidduu waan takkayyuu hin jiran. Soba bakka moo.